kiyya keessaaf responsibility 100% natu fudhata jireenya kiyyaaf. Si galee ilmoo tiyyaa fi abbaa manaa kiyyaaf. Gaafa mana kiyya dhufte manni sitti hin qorrin. Itilleen ta'e hin qorrin. Algaalimsii kaleessa irra ciiftee hadha irra hin ciisin. Nyaata kaleessa nyaatte hadha hin nyaatin. Gizee galte nooruu abbaa manaa kiyya yaa kabajamaa kiyya yaa abbaa ilmoo tiyyaa. Yaa kan akkaannatti qaaliidha. Yaa ka jeegnan rabbi miila isaa jala jiru. Mara habba kootaa taa'aa jedhee akka mootummaatti dhaabadheessisi madde kana caala maal barbaaddaati? Wannummaan hojjattuu galfattuun maal? Hojjattuun galfadhan jenne hojjattuu mana keetii ariitee ta mana kuullee maaliif ariitaadha baran? Ta mana kuullee hin ari'u hin ari'an jenne bar. Ta mana kuullee gaafa taraa kuullee feetu hojjattuu ta'ee feetu si jiraattee nan galchu gaafa mana kuullee gaafa taraa kiyyaa qofa. Gaafa carraa kiyyaa hojjattuu kuullee waliin si arguun fedhu. Anaa waliin malee. Dubbiin tee jabaattee jirti. Tole gaarii amma tamaajiidhaa gaafiillee fitaddeetiin jira. Amma gaa arraan booda uummanni harkuuf jiraata. Ijoollee abbaa haqaa mana isaa duraa gubanii jirani. Manni kun mana Abdullaabi. Abbaa haqaa eenyufaa hojii gubanii abbaa abdiitiif akkasumatti raajuu faajii guyyaa takka harkaa guban. Anis mana politikaatiin haasawaa miti. Guyyuma takka guban. Gareen gubdee garuma sanii gubee kan Abdullaabiin nakkanne. Maqaa haree tokkoon gad dhufuu ta'a. Abbaa haqaa lammaffaa jeetiin gad dhufuu ta'a. Tanaachi yeroo gabaabduutti san akkas goona. Yookaan TikTok firraa hin dhiisaa kan uummataa kanaan hin fayyadama. Akkaawuntii namni shani namni jaan akkannee jira. Sanumaan hin fayyadama. Akkaawuntii namaan fayyadamin maaliif waan tokko keessaa walii barreessuun malla waan ta'eef. Dhugaa bantee gizeen fikirii walii barreessan achi duubaan nu ilaalan jiraatini. Banadhu akkaawuntii dhuunfaa kan keetiitiin jaalala kenna bilcheeffanna. Akkaawuntii namaa irratti jaalala kenna bilcheeffanna. Namni ottee namaa irratti marqatuun qotoottatu jettee Oromoon. Dhugumatti mee haa jennuti abbaa haqaa kanarraa jaalatti yoomsi qabu eegalti. Gizee wanta si abbaa haqaa josi garra yoomirraa jaalatti hin seen ta'eeti. Bubbulte garuu rakkoon kan kee maali beektaa? Amma mucattii kuullee tana goota onnee qabdii jaalachuun kan kee sirrima. Garuu haafa mara qabatti. Ati ilkeen afoo tanaa sirraa yaatee ilkee duubaa bichaan deemuu barbaadamu jireenya kan kee keessatti. Usuu halka shonkoora nyaattee hin quufin, usuu wantoota jajjabaa lafee corattee hin quufin teettee bulluqa dhayachuu feetamu maali kamu intala tana jala deemtuuf sun akka kiyyatti gaafidha. Mucattiin tun haafa argite qabatti. Raayyaa irraa isitu dhayama. Kaan irraa isitu amma kaleessa galgala tokko wayilaan lubbuu tana walii fixatan. Lubbuu tana bayikootu liivii irraa innan baatee litte liivii irraa. Ani ta gizee ati seeni jette seenu, gizee ati bahi jette bahu. Gizee ati ka'iyyette ka'u, gizee ati taa'iyyette taa'u. Mee kabajamtuu tana ta yeroo si biraa deebisii waliin deemi qooma kan kee jalaa mudhadhu. Ta caammaa dheeraa kaayachuudhaaf hin dirqamne. Lukati yaanuu yoo deebisii hin qixxaayee deemu. Maal manarraa rakkatti? Mee wanni ati narraa barbaaddu maal? Tole waan biraatanis sirraa barbaadu illee hin qabu. Ati dhugumaan bareeddaa. Adde kuuleenis dhugumaan bareeddi isinis garaagarummaa takka illee hin qabdan isinis dhugaan bareeddi garuu wanni jiraata akka waan tokkoo jira. Tan jiru haati faatee galma jaalalaati. Galma jaalala guddoo jaalalaa keessa guurame galma kana keessatti. Shantamaa guutuu si jaalata. Kuuleenis gaagura jaalalaati deemaa keessaa madda. Nama yoo arraba barbaada. Isa lachuu kas. Duba baaqaa kana mee isin lameen kana mee fuudhanii kun akkamaa ta'u mee murteessi. Silaa isin lachuu nama ta'u kuullee wajji isin lameen waliif fiduun lola gartee Raashiyaa fi lola Raashiyaa fi lola Yukureenii walitti ka'uu deema. Jidduu sana akkam goonamee akkam qophana jedhu. Miidiyaa addunyaati. Wanta kanaa godhu. Anaaf kuulleen akka waliin dhabne barbaadda. Namni kun takka maal godhu fe'aa baleessa. Uummata yaa'ii walii jira seetanii uummanni. Dhaabbata geemata banna finneeti. Uummanni bulti masii kanaaf. Anammoo osoo amma asirraa heerumeeti. Akka waan goonni wayii du'eetitti guyyaa sadii. Dubbii gabaabduutti ati kuullee firaa dhorkitaa. Kuullee firaa dhorkitaa. Gabaabdumatti. Ilkaanisii keessaa harcaasan jedhaa bar ilkaanisii yoo lolaan dhufte. Tolaan yoo dhufte ammoo lan namaaf mooyetamu namaaf dhaanamu.
Gin isiin giddi dhumnan nama ilkaan isii keessa harcaasuu danda'an. Wanni ati sodaattu tokko hin jiru. Mee dhiirotuma takka dhiiruma qooma luqquu tanniin jechuudha. Dhiirota tokko warra ispoortii gurguddaa baadhatu dhagaa gurguddaa baadhatu hin jenneen ammoo. Dhiira takkatu jira qoomti isii qooma luqquu hin geenne jechuudha. Qaqadhoo tanniin itti na ergime. Yoo an akka makiinaa guddaa biyyee fe'uu kana garagalchee bira hin tarin. Good. Bakka ati naa taate jirta. Dabartee bakka fatanaati. Ana ladda laalaniitiin ana laddatti laalanii si sodaatan. Garuu wanta kawaadaa naa galu osuma haasa'uu. Meenatti Keeppi kana baafattaa halkan. Sanuu bar keeppiin kan keellee guddaadha bar rabbii jedhiiti. Wallahi sama keeppi xixiqqaa sanillee ta'e gara duubaa kan akkana deebisaa rakkoo hin qabu. mee anis waan gaafa dhugee. Hamzaan Haji keeppi halkan ni baafata. Ladies first. Ladies first. Okay. Just answer my question. Okay. Go your question. Okay, baby. Okay, baby. Yeah. Geefi kiyya naa deebis. Keeppi matana halkan atta goota waadaa naa gali. Yes. Atta goota ni baafatta. Yes. Nimbas. Wannummaan rifeensa jedhamteen jirtu iyyuu moo osoma jirtu ta jirtu irra keeppi kaatee ati garuu. Rifeensi guutu jira. Dhagee. Rifeensi guutu jira. Biyya Ameerikaa tana keessatti rifeensa haadaniiti malaaxaa godhanii naazura gurraachitti kaanii meetti kaayatti garsu naazura gurraacha kaanii boonaan akkana deeman. Akkana laa tiishartii kana gabaa uffateeti malaaxaa goote naazura gurraachitti keessee boonaaf deemtaan. Boonaa fi rifeensaa xaa'e malee rifeensa kiyya tokko irruun qabu tokko. An Hamzaaji na seete. Okay, jaaladha ishee kabajamaa kiyya deebi'e sirra. Okay. Deebi'e sana guyyuma sana ku jiraata gaafuma sana harka gaafuma siruma gubbatti agartaan gaafate rifeensa kana siruma gubba agarta. Ammoo rifeensi tokko illee irratee hin beeku. Boonaa fi akkanatti haade malee. Ofii malaaxa jechuudha buqqeen duwwaadha. Sa walii gallaamire. Itiif malaaxa naatu haade tokko irruun qabu. Hangaaf immoo tani tana malee dubbii taafte siree gubbatti agarta siree irratti agarta. Ufafaa waan deebuu danda'aati inni kun. Way rifeensa ki way malaayeen nama loonee bar. Boonaa fi taragee. Okay, jaaladhe haya okay jaaladhe. Maalati Hamzaaji na seete. Dhageeffadhu gaadha ammarraa isa tokko taattarani. Sirriin dhageeffadhu. Ani Hamza na seete ani. Ana baagaati. Malaataan isa. Ilana dhageeffadhu. Ila jechuun gaafii si gaafachuu mirga qabaa miti danaa deebisuu illee mirga qabaa. Mirga irraan deddeebisin bikka malaataa kana bikka malaataa irraan deddeebisin kam godhatti tun. Bikka malaataa tara dhibban dubbatiin takkuma dubbadhu. Okay toofuli maal malaataa dubbachaa oolti. Oofima. Arraan booda bikka mataa rifeensaa kana gaafattee beekadhu. Okay. Gaafii biraa nyaata guyyaatti harkaa gam nyaachuu feeta. Nyaata qullatti an nyaata ka firiija seenu nyaadhu. Fatara kiyya oowwa goota. Hojii gizeen deemee dhufe nyaanni oowwumaa godhama. Hiraata duun barbaadu xiqqishuma aanan danfisee sukkaraa danfisee akka hirtaa isin xiqqoo dhugee sanboota hiraata garaan guutu yoo garaan guutame dalagaa hedduu jiraa miti. Ammoo guyyuu nyaata oowwaa godhuu baattee nyaata biteetiin dalageetiin firija guuree keessaa ofiinaan oowwisetti kannaa hin daleetu. Ganamuu alaawadaa keessa dhaabbata. Bakka kana garuu sarraatan nyamoo jaartii teeti. Maalanis maallaqa dalagee fidu waan hin fide walqixa qabnaa miti. Waan hin fide wayin akkaawuntii kan hin qabu kunoo kana qabnaa hanganaa dalagame makiinaa hanganaa jira manaas kanaa jira kunoo qabeenyi kana si harka jira miti. Yoo halkanii guyyaatti alaawadaa keessa dhaabbattee kichina keessaa nyaata bilcheessuu baatte. Yoo qeensaa fa'aa wanta dalagattee achi gubbisiree gubbaa qophoottee eeguu baatte. Guyyaa fargaan keetii guyyaa hullee godha. Hayduban ganaa achi kan feeta. Illee garuu akkasuma kushiina dhaabatti. Isiinis akkasuma dhaabbatti. Okay. Jaaladha. Harka dhaabbatti. Isiin akkasuma dhaabbatti.
Amma waan tokko gaafiin takka ol fuutee akka mana keessaan na deddeemuu kana jiraaniti kun beebii sharkoomaa kana na tattaphachiisu kana na baadhattee mana keessa olii gadi na deddeemuu kan akkam. Way sun dalagaan tiyyuma wal fuudheetiin akkanatti mana keessa akkana siin deddeema beebii jeeti. Garuu gizeen akka siin deddeema atoo akkam jettame akka jettu irratti himi. Sagalee akkam na dhageessita. Baby, how are you? Oh my God. Baby, calm down. Yes, I serious. Yes, no kana ladbi. Tole, tole. Okay. Wanta kafladhu. Amma dhaggeeffadhu. Gamma tamaayilis taphachisa. Kuuleenis as jala jirtan kuttiin jira. Takkisiidhaan gama dubaafur kuttu jira. Dubartii lama waan tokko na dhaggeeffadhu. Ani sodaadhu. Anage akkaan sodaan dhaggeeffadhu. Ani dhiira sodaattu. Na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Lafaan koo jira. Ma dhaggeeffadhu gaa. Sirni dhaggeeffadhu. Waan isin jechaa dhaggeeffadhu. Ani dhiira sodaattu. Sirni dhaggeeffadhu. Lafaan koo ammaa ta'a. Aaree uumaa. Eenyus ana waa sodaata. Kun walitti sun. Okay. Ana waa sodaata. Kun walitti sun. Eenyu akka waa sodaatu. Dhaggeeffadhu. Wanni gootu. Ammaan tana sodaatu kan hin qabne qabeetu kuulleen haadha warra duraa ati immoo haadha manaa lammaffaa jee qeebaltee fitattee qeebaluu kan hin beekun amma jarri iddaan nu baasan. Geemaa sitti ergaa leencaa fi bashoodhaa fi adurree malee hin taphannu. Yoo ati dhagee yoo ati moote ijoollee hundi keessatti hin argina. Yoo ati moote yoo ati na moote yaa kuuleen ajjirratti leenca argitee fakkaasaa rootees. Yoo ati moote jaartiin tokko uffateessa kuulee lama dagaddeebite. Arraan booda haati faatee abbaa haqaatiif jaartii tokko uffaadha kuulee lammaffaa taate. Haalee gurguddaa. Leencaan hin taphannu akkanumaan jechuudha. Taphannee yoo Leencaa malee hin taphannu. Anamma gareen tiginiin bee gareen tige makiinaa leenca baleen argitu. Leenca lee dhiifte makiinaa qofa ergiti. Ni laalla garuu wanno hin jedhu mee ni laalla leenca hin jedhu leenca namni kennu hin jiru. Okay, makiinaan taphatti gareen tige. Okay, haa jennuuti. Yoo mo'amte ati yoo mo'amte abbaa gaana dhiifta. Ani kondominiyeemii Finfinneetiif adda kiyya xiyyiiti kennu abbaa haqaatiif adda kiyya xiyyiiti kennu filadha. Akkamitti dhiisa abbaa haqa? Akkas taanaan ergadhu bakka. Yaa ijoollee hundinuu irratti ergina warri naa qabdan hundi gamatti ergaa haa mootu isin. Laala abbaa haqaa daburra addati yeroo isaa xiyyiitii kan naa hojjechaa jirti. Jaartii lammaffaa kuulleen tokkoffaa lammaffaa ta'uu naa hojjettee jirti filatte ergadhu dafi ergima ergadhu. Gadi bayiiti karaa gadeetii ola seen jalaan ola seen garasiin ola seen asiin bayi gastiin.